Yeroo ammaa haasaan jibbiinsaa fi odeeffannoon sobaa biyya keenya walitti bu'iinsa hin barbaachifnee fi sababoota walitti bu'iinsa waliinii ta'aa kan dhufe yoo ta'u, kunis miidhaa hagana hin jedhamne geessisaa jira. Mariin rakkoo akkasii furuu irratti xiyyeeffates magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, odeeffannoo sobaa fi madda haasaa jibbiinsaa karaa ittisuun danda'amu irratti mariin taasifamaa jira. Maricha irratti kan argaman Ministeerri Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Dr. Laggasee Tulluu hojii teekinooloojiin qabatee dhufe wantoota haaraa fi haala qabatamaa jiru yaada keessa galchuun hojjechuun barbaachisaa ta'uu kaasan. Yeroo ammaa lammiileen hunduu odeeffannoo barbaadu argachuuf haalli mijataan jiraachuu kan eeran Dr. Laggaseen odeeffannoo karaa madaalawaa ta'een ilaaluu dhiisuun murtoo hin barbaachifneef kan nama saaxilu ta'uu dubbataniiru. ዜጎች መረጃ የማግኘት መብት አላቸው። lammiileen mirga odeeffannoo argachuu qabu. Haala qabatamaa ammaan rakkoo olaanaan lammiilee rakkoo odeeffannoo argachuu dhabuu miti. Yeroo ammaa haala salphaa ta'een odeeffannoo argachuu ni danda'u. Har'a rakkoo inni guddaan odeeffannoo hedduu nu bira gahan keessaa adda baafnee odeeffannoo sirrii ta'etti fayyadamuu dhabuu keenyadha. Odeeffannoo sirrii yoo hin arganne murtoo sirrii murteessuu hin dandeenyu. Murtoon odeeffannoo sirrii irratti hin hundoofne ammoo murtoo kufaatii fidu ta'a. Kanaaf odeeffannoo nu qaqqaban sakatta'uun barbaachisaadha. Kalaqa addunyaan bu'aaleen teekinooloojii hedduun lammiileef haala salphaan odeeffannoo akka argatan taasisuun gamatti miidhaa isaan fidanii dhufanis hagasuma kan jedhan Dr. Laggasee Tulluu odeeffannoo sakatta'uun fudhachuun barbaachisaa ta'uu himan. Miidiyaalee addunyaa karaa sirriin itti fayyadamuun akka danda'amuuf hubannoo teekinooloojii itti fayyadamuu dandeessisu qabaachuun murteessaa ta'us Dr. Laggaseen kaasaniiru. ሐሰተኛና ተገቢ ያልሆኑ መረጃዎችን ለመታገል ብቸኛው መንገድ ህብረተሰቡን ንቃተ ህሊና ማሳደግ ነው። Odeeffannoo sobaa fi sirrii hin taane irratti qabsaa'uuf karaa sirriin hubannoo hawaasaa guddisuudha. Teekinooloojii jijjiiruun homaa fiduun hin danda'amu. Wantoonni toora marsariitii hawaasaan dhufan hunduu kan darbudha jedhee namni yaadu yoo jiraate kun sirrii miti. Sababni isaas isaan kunneen ittuma fufu. Kanaaf kana hubachuun sammuun hawaasaa sadarkaa kanaan akka guddatu taasisuun nurraa eegama. Biyyoonni guddatan qaamolee seeraan ala tooftaalee sabquunnamtii hawaasaatti fayyadaman akka gaafatamaniif hojimaanni diriirfamee hojjetamaa jira. Biyya keenya keessattis tooftaalee sabquunnamtii hawaasaa to'achuu fi seeraan bulchuun akka danda'amuuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjechuu qabaa jedhan Dr. Laggasee Tulluu. የመንግስት የማድረግ አቅም እንዲጨምር ማድረግ ያስፈልጋል። Dandeettiin hojiirra oolchuu mootummaa akka dabalu taasisuun barbaachisaadha. Kana jechuun mootummaan carraa adda addaa fakkeenyaaf mootummaan imaammata odeeffannoo sobaa irratti akka qabsaa'an taasisan baasuun akkasumas hojiiwwan odeeffannoo sobaa to'achuu dandeessisan irratti mootummaan akka hojjetu taasisuun ni danda'ama. Kana qofaas osoo hin taane akkuma biyyoonni tokko tokko taasisan qo'annoo irratti hundaa'uun qaamolee seeraan ala sabquunnamtii hawaasaatti fayyadaman akka gaafataman taasisuudha. Akkuma biyya Jarman jechuudha. Kana taasisuuf ammoo mootummaan akka dandeettii godhatu taasisuudha. Mariin biyyaalessaa haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuu irratti xiyyeeffate mata duree haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa irratti qabsaa'aa sirna diimokiraasii haa ijaarru jedhuun magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira.